Buhaan nuti islaama ta'uudhaan arganne addunyaa dhumarratti. Roosiin isaan haqanansiisu uummata biyya keenyaa hundaaf immoo jajjabina haa kennuun maatii firoottan hunda isaaniitiif jajjabina hawaa seenaan isaan isiniif dubbisaa walumaan nu caqasaan isin jedha. Warroonni maatii keenya hin ta'in asumaan maatii keenya ta'uudhaan nuti dabalamaa sagantaan dabarsu guyyaa guyyaadhaan akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa xuquun dagatanaa isin jedha. Warroonni maatii keenyatti nuuf taatan immoo galatoomaa sheer sabiskiraayib wajjin jajjabeessaa isin jedha. Galatoomaa. Seenaa Alii Birraa. Maqaan dhaloota isaa Alii Muhammad jedhama. Guyyaan dhaloota isaa fulbaana 29 bara 1950 yommuu ta'u, bakki dhaloota isaa Dirra Dawaa yookiin Itoophiyaa. Ogummaan inni ittiin beekamu weellisaa fi qindeessaa fi walaleessaa fi sabboonaa. Akaakuun isaa sirba aadaa meeshaa sagalee yookiin sirba aadaa. Barri inni hojii itti eegale bara 1961 yommuu ta'u, Alii Birraa weellisaa, qindeessaa fi walaleessaa fi sabboonaa Oromooti. Aliin fulbaana 29 bara 1950 magaalaa Dirra Dawaa naannoo Laga Harree jedhamtutti dhalatee guddate. Achitti dhalate. Jireenya ijoollummaa isaa. Aliin kan dhalate Dirra Dawaa keessatti. Abbaa fi haati isaa Aliin dhalatee waggaa 3tti addaan bahan. Aliin sana booda abbaa isaa biratti guddate. Yeroo ijoollummaa isaa mana barumsaa Arabiffaa galee afaan Arabaa barate. Sana booda mana barumsaa galee amma kutaa 6tti barate. Yeroo ijoollummaa isaa karaa irratti daldala adda addaa hojjetee of gargaara ture. Wayita umuriin isaa 13 ta'u hawwisoo afaan qalloo kan aadaa Oromoo guddisuuf dhoksaadhaan hojjechaa turetti makame. Sirbi inni jalqaba waltajjii irratti sirbe Birraadhaa Bari'ee kan jedhu ture. Kanarraa kan ka'e maqaan isaa Alii Birraa jedhamu argate. Mootummaan Hayila Sillaasee hawwisoo kana bara 1965tti cufe. Miseensota hawwisoo kanaas gartokkee mana hidhaatti naqe. Aliinis baqatee gara Finfinneetti gale. Jireenya isaa Finfinnee. Aliin erga Finfinneetti galee sirba aadaa hojjechuu jalqabe. Yeroo kana Aliin sabboonaa Oromoo maqaan isaa Ahmad Taqii jedhamu wajjin wal bare. Ahmad Taqiis Aliidhaaf akka ittiin sirbuuf jedhee gitaara biteef. Beekamtummaan Aliis magaalaa Finfinnee keessatti saffisaan dabale. Aliin afaan Oromoo biratti afaan Amaaraa, afaan Arabaa fi afaan Hararii fi afaan Sumaaleetiin sirbuu danda'a ture. Kun immoo namoota adda addaa biratti akka jajamuu fi jaallatamu godhe. Namoota isa jaallatan keessaa tokko Iyyoo'el Yohaannis kan jedhamu dura bu'aa Kibur Zabanyaa kan ture tokko ture. Innis Aliin Kibur Zabanyaa akka makamu godhe. Achittis weellistoonni beekamoon kan akka Mahamud Ahmad, Xilahuun Gassasee fi Buzunesh Baqqalaa fa'aatti makame. Kibur Zabanyaan keessatti yeroo turetti carraa gara naannoo adda addaa deemee itti dandeettii isaa agarsiisu argate. Gara Suudaanis deemee weellistoota beekamoo akka Mahammad Wardii fa'aa wajjin sirbe. Yeroo Finfinnee jiru waltajjii gurguddaa akka Hagar Fiqirii fi Raastayitaraa fa'aatti sirbaa ture. Boodarra abbaa isaa wajjin mari'atee Finfinnee gad lakkisee deeme. Bara 1970 keessa yeroo warraaqsi Itoophiyaa jalqabu Ahmad Taqii baha Itoophiyaa keessatti loltuu mootummaatiin odoo loluu du'e. Aliinis baay'ee gadde. Akkas jedhee sirbeef. Yaa hunda bareedaa, yaa fiixee miidhagaa, hundeen maqaa kan Birraa fi Taqii ture.
Aliin hojii isaa weellisummaa fi qindeessummaa itti fufe. Albeemii isaa kan jalqabaa bara 1971 baase. Kunis albeemii sirba afaan Oromoo kan jalqabaa ture. Seenaa sirba Oromoo keessatti achi booda sirba jaallatamoo akka hin yaadin Assaabalee, Ammalleellee fi Gammachuu godhate. Albeemiin isaa sirboota afaan Sudaan kan akka Alii Habiibii Weenii fi sirba Harar kan akka Hiddannaqaal of keessaa qaba. Jireenya isaa biyya alaa keessatti leellistuun Alii Birraa imbaasii Iswiidin kan Finfinnee jiru keessatti itti aantuu sekireeterii Sekreeter kan turte Alii gaa'ilaaf gaafatte. Aliinis gaafii kana fudhatee bara 1985tti ishee fuudhe. Maqaan ishii Birgitta Astroom jedhama. Birgittaan kan dhalatte Istookholmii, Iswiidin keessatti. Adoolessa 21 bara 1942 fulbaana 13 bara 2009 bara 1986tti haati manaa Alii Saawudii Arabiyaatti jijjiiramte. Aliinis ishee faana Saawudii Arabiyaatti gale. Haa ta'u malee Saawudii Arabiyaa Aliitti ittiin tolle. Kanaaf gara Iswiidinitti ce'e. Achii waggaa 2 jiraatee bara 1988 Aartistii Aadamii fi Loos Aanjeles Aartist Akaadaamiitti barachuuf gara USA deeme. Bara 1990tti erga eebbifameen booda bara 1992tti albeemii lama Itiyoophiyaan alatti kan jalqabaa gadi lakkise. Kunis addunyaa irratti akka beekamu godhe. Aliin koonsartii baay'ee biyyoota adda addaa keessatti gaggeesseera. Kana keessaa bara 2005tti ayyaana waggaa haaraa Itiyoophiyaa irratti Sharaaten Addis kaasuun ni danda'ama. Bara 2009tti Aliin dhukkuba kaansarii marrimaanii akka yaalamee jiru yeroo dubbatamu garuu sirba akka itti fufuun hojjetu yoo dubbatu, albeemni isaa kan dhiyoo baase garuu kan dhumaa ta'uu hin hafu jedhama. Badhaasa isaa bara 1995tti Aliin badhaasa Torontoo Afrikaan Meeritis Awaardii Torontoo Afrikaan Meeritis Awaardii argateera. Bara 2010tti ammoo Yuunivarsiitii Jimmaa irraa dooktireetii kabajaa argateera. Muddee 2012tti dorgommii Daddaraarootti isa jalqabaa irratti marsaa xumuraa irratti keessummaa kabajaa ta'uun affeeramee argameera. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Kutaa lammaffaa yoo fiqaada keessaniin itti fufaan isiniin jedhaa. Galatoomaa.